Ashama akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo maatii chaanalii waa'ee fayyaa daa'immanii guddina daa'immaniif soorata daa'immanii barsiisu barnoota nama qabadhee jiru akkuma yeroo kaanii waa'ee daa'immanii fi haadholii ta'e keessumaa kun haadha irrattis ta'e daa'ima irratti waa'ee kan nama yaaddessu kan rakkooma fayyadamee yaadamu waa'ee madaa'uu harma haadhaa daa'ima harma hoosistuu kan jedhudha. Haati harma hoosistuu yoo harmi ishee madaa'e daa'ima irratti dhibee akkamii qaba? Waa'ee harma hoosisuu maal gochuu qabdi? Akkasumas immoo maalti kana isheetti fida? Akkamitti furmaata argachuu qabdi kan jedhu akka armaan gaditti hordofaa. Wanti kun haadhaafis ni fayyada, daa'imaafis illee ni fayyada jechuudha. Madaa'uun harmaa yeroo kamiyyuu mudachuu kan danda'u ta'e baay'inaan kan mudatu garuu yeroo haati tokko harma hoosistudha. Kanaafuu mastaayitis kan jedhamu madaa'uun harmaa yookaan infekshinii harmaa dubartoota harma hoosisan biratti hedduminaan baay'ata jechuudha. Sababni isaas maddi dhibee kanaa aannan harma keessa hin ba'iin hafee achi keessa ture yookaan aannan harma keessatti kuufamee ture irraa kan ka'edha. Kanaaf dhagaa madaa'uun harmaa yeroo aannan harma keessa turu yeroo haati tokko daa'ima harma hoosistu aannan ishee harma godhataa harmi sun yoo ture infekshinii harmaaf yookaan madaa'uu harmaaf ishee saaxila jechuudha. Keessumaa yeroo harma hoosisan osoo harma tokko keessaa hin xumuriin daa'imni harma tokko sirriitti hodheesuu keessaan fixiin harma biraatti yoo darbe yookaan yoo dabarsan aannan harma isa jalqaba keessaa hodheesuu keessaan fixiin gara biraatti darbe sun keessa ture tariitii infekshinii harma sanaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu harma tokko keessaa osoo hin fixiin gara harma biraatti dabarsuun daa'ima sirrii miti infekshinii harmaaf saaxiluu mala. Kana qofallee osoo hin ta'in osoo harma tokko keessaa hin fixiin gara harma biraatti dabarsuun aannan garri fuulduraa yookaan kan jalqaba baay'inaan bishaan qaba, kan gara jalaa immoo jiru faatii qaba, wantoota daa'immaniif fayyadu waan hedduu qabuuf harma tokko keessaa osoo hin fixiin gara harma biraatti dabarsuu hin qabnu jechuudha. If a breast doesn't completely impede at feeding, one of your milk ducts can become clogged and the blockage causes milk to back up, leading to breast infection. Kanaafuu harma tokko keessaa osoo hin fixiin gara biraatti dabarsuun dhibee kanaaf nama saaxila jechuudha. Dabalataanis madaa'uu harmaaf yookaan infekshinii harmaaf kanneen sababa ta'an fiixeen harmaa kan moccorame yookaan sore or cracked nipples kan moccorraa xiqqoo yookaan wanta xabaasaa xiqqoo kan qabu yoo ta'e akkasumas immoo baattoon harmaa yookaan xuut mayaajaa kan jedhamu harma isaanii yoo baay'isee isaan qabe taayit kan ta'e yoo ta'e jechuudha. Akkasumas uffanni illee tiishartiin isaanii uffanni isaan uffatan illee kan baay'ee isaan qabu yoo ta'e infekshinii harmaaf saaxiluu danda'a. Sababni isaas maamaarii gilaand daktii sana cufuudhaan yookaan biloog gochuudhaan akka aannan keessaan baane gochuudhaan wanti uffanni isaan qabu kanaaf isaan saaxiluu danda'a jechuudha. Kana malee illee hanqina nyaataa kanneen qaban haadholiin jechuudha. Akkasumas haalli isaan itti daa'ima taa'anii hoosisan sirrii miti yoo ta'e harmi sun madaa'uuf saaxilamuu mala. Akkaataa itti taa'anii daa'imman hoosisan akkaataa itti daa'imman harma afaan kaan kanaan dura barnoota hojjedheen ture sana ilaaluun baay'ee murteessaadha. Kanaafuu haala sirriin taa'aniin taa'anii daa'imman harma hoosisuun akka harmi isaanii infekshinii godhatu taasisa jechuudha. Mee gara qabxii guddaa har'aaf qabadhetti yoon dhufe haati harma hoosistu tokko yoo dhibee madaa'uu harmaa yookaan mastaayitis godhatte harma hoosisuu ni dandeessi kan jedhudha. Madaa'uun harmaa yeroo kamiyyuu kan mudatu ta'e akkuma amma jenne haadholii harma hoosisan biratti ni baay'ata. Akka yeroo harmi aannan keessa guutee isaan dhukkubu akka sana osoo hin ta'in madaa'uun harmaa kan dhukkubbii cimaa qabu akka harmi sun diimatu dhiita'u yeroo tuqan illee xinnoo ho'ina kan qabu akka ta'u taasisa jechuudha. Harmi dubartootaa yeroo aannan harma isaanii keessa baay'atu isaan dhukkubaa haa ta'u malee dhukkubbiin mastaayitis jedhamu kun akka sanaa miti. Baay'ee kan dhukkubudha. Yeroo tuqan illee kan ho'uudha, kan diimateedha, kan dhiita'edha jechuudha. Haala kanaan adda baasuu danda'u. Haadholiin yeroo waan akkanaa ofirratti argan mana yaalaa deemanii qoricha fudhatanii salphaatti fayyuu qabu. Yoo dafanii mana yaalaa dhaqanii tiriit hin ta'an ta'e gara malaa yookaan gara absesiitti jijjiirame dhangala'aan bifa adii ta'e malaa ta'e isaan akka uumamu taasisaa kun immoo rakkoo biraaf saaxila waan ta'eef wanti harmi isaanii diimannaan baay'ee kanaan dura isaan dhukkubnaan dhiitee jira taanaan yeroo tuqqaa hin ho'a taanaan mana yaalaa deemanii qoricha fudhachuu qabu jechuudha. Yeroo harma hoosisan baay'ee kan dhukkubuu fi dhandhamni aannanii daa'immanitti hadhaawaa akka ta'u haa taasisuyyuu malee madaa'uun harmaa haadholiin harmi isaanii madaa'ee harma hoosisuu dhaabuun qaban itti fufuu qabu jechuudha. Sababni isaas harma hoosisuudhaan dhibeen kun daa'imatti hin darbu. Harma madaa'e hodhuun dhibeen yookaan infekshiniin harmaa kun akka daa'imatti darbu hin taasisu waan ta'eef
harma hoosisuutti itti fufuuma qabu. Haa ta'u malee tarii dhukkubbii qabaachuu qaba yeroo isaan oolanii yeroo kanaaf maal gochuu qabu? Qorichoota yookaan dawaa dhukkubbii hir'isan kanneen akka parastaamoolii, ibuuproofeenii dhukkubbii kan hir'isan dawaa adda addaa fudhachuudhaan dhukkubbii san hir'isanii osoo harmi sun madaa'ee jirullee harma hoosisuun baay'ee barbaachisaadha. Waan harmi sun madaa'eef daa'imni sun infekshinii kana hin godhatu. Harma hoosisuun dhibee kana hin daddabarsu jechuudha. Kanaafuu yoomiyyuu harma hoosisuu dhaabuu hin qaban. Yeroo hoosisan yoo danda'ame jalqaba harma isa madaa'e irraa eegaluun gaariidha. Isa fayyaa irraa osoo hin ta'in isa madaa'e irraa yoo jalqaban xiqqoo dadhabni isaatti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef isarraa jalqabanii isa sirriitti hoosanii keessaa xumuruun akka tiriitimentii tokkootti harma sana keessa sirriitti hodhan yoo fixan peeniinsaa yookaan dhukkubbiin isaa irratti akkasumas immoo furmaata fida jechuudha. Yoo baay'ee dhukkubbii qabaate immoo harma isa fayyaa dura hoosisanii yeroo harmi inni madaa'ee cobuutti ka'u salphaatti hoosisuun ni danda'ama. Yeroo baay'ee yeroo haadholiin harma tokko hoosisan harmi inni gadi biraa cobuutti ka'a. Kanaafuu akka dhukkubbiin kun isaanitti hin dhaga'amneef maal gochuu qabu? Yoo dhukkubbii cimaa qabaate jalqaba harma isa fayyaa hoosisu. Harma isa fayyaa hoosisan harmi lammaffaa immoo osoo daa'imni harma hin hodhiin ofuma isaa cobuutti ka'a waan ta'eef yeroo kana hoosisuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas harmi yeroo madaa'u hoosisuun hedduu kan dhukkubu yoo ta'e garaagarummaa isaa muraasaa isaa lama isaa sadiidhaan harma sana elmuudhaan siiniitti yookaan burcuqqootti elmuudhaan aannan harma sana keessa jiru baasuun barbaachisaadha. Yoo amma yeroodhaan illee baay'eetti dhukkubbiitti dhaga'amee isaan rakkise aannan achi keessa turuu hin qabu, harma sana keessa turuu hin qabu, eksprees godhanii sa'a lama sadiidhaan elmanii baasuu qabu jechuudha of keessaa. Waa'ee madaa'uu harmaa ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanumadha. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naaf kaa'a. Turtii gaarii.